marraan tana gaawwanni isin dhiyeesse akkaataa argitee namtichi tokko mana ofiidhaa fakkeenyaa yookiin immoo bakka garaagaraadhaa bilbilootaan ismaartiidhaan eeggachuu danda'u. Viidiyoo isaanii IP kaameraadhaan ilaaluu danda'u jechuudha liivitti. Mana ni baanaa fakkafina deemnaa mana keenya maaliif xiqqaa ta'e yookiin immoo jaartiin keenya maaliif akka jirtu daa'imman keenya maaliif akka jiran arguu hin dandeenyu. So haala kanaan waan hedduu faayidaadha jedheen itti yaadaatti illee amanaa. Inni egaa appilikeeshota lamatu jiranii kanaa fi kan arginu kana kinoo kana eevis jetti isheen immoo kana Athome appilikeeshota kun lamaan isaaniidha. Manneen kanneen akkuma beekamu pilistoorii keessa ni jiranii. Pilistoorii keessatti akkana goone sirchi gaafa goone hundi gubbaan duraa sirchi waan hin godheef ture jecha ni jira. Asirra akkana goona kinoonni gubbaa kan gubbaa sanii kan gamana jiru jechuu diina. Inni kun immoo akkuma argitan kana kino isa kana jechuudha. Lamaan isaanii kana download ni godhanna. Download godhee waan hin qabuuf jecha. Lamaan immoo bilbila tokkorran ta'anii bilbila garaagaraa irra ta'an jechuudha. Bilbila lamaan irratti. Keenya haalaan itti qabu kana inni kun bilbila kanarra jira, inni kun bilbila kanarra jira. Gaafa kana jalqabaaf isa kana bannaa. Kana goone haala kanatti nu dhufa jechuudha. Haala kanaan gaafa dhufu takkichi ID kaameraadhaan inni lakkoofsa nuuf fidee dhufa. Akkuma agartan kanatti jechuudha. Inni takkichi immoo kan jalaadhaa kun jirnet QR koodii kan jedhutu jira. Ka jalaa tana argitanii mitana. Isi tana dhoofna jechuudha. Isa lakkoofsa qabu kan kanaa miti. Kana dhoofna. Gaafa isi tana dhoofnu maal nu fide? Iskaanera kana nu fide jechuudha. Akka isa kanarraan dhufa. Amma haala kanaan ni banaa. Banamaa jira. Haala immoo argitee inni faayiduu danda'u waa'ee haala wanna argitee neetwoorkii qabaachuu jirru malee haala neetwoorkii hin qabneen bilbili lamaanuu neetwoorkii qabaachuu sinirra dirqama. Haala saniin kanaan booda mallattoo ida'uudha. Ta gubbaa tana ni dhoofna. Gubbaa gaafa dhoofne yoo ID kaameraa sanii fi yuuzarnaam isaadhaa kan beeknu taate ka gubbaa sanii seenuu dandeenya. Ka jalaadhaa kan ammoo lookaaliidhaan neetwoorkiidhaan gara biraatti seerchi godhachuu dandeenya. Keenya Itoophiyaa jiraatu biyya Awurooppaa keessa jiraatu biyya barbaadaa jiraatu sun hangaaf lakkoofsatti tana beeknutti jechuudha. Yookiin immoo namtichi gaafa tana suuraa kaasee si erge koodii iskaaneera tana jechuudha. Gaafa suuraa kaasee nu ergu isii meeshaa ishee iskaaneera godhuchi keessanii buufannaa pilistoorii keessaa ishee iskaaneera goone koodii achirraa arganneen kaafachuu dandeenya jechuudha. Okay. Amma gaa isa kanaan dha. Argite kana jechuudha. Ayyama maal jedha barbaaduun jira. Haala kanaan argadheen jira jechuudha. Argite argadheen jira. Okay. Gaafa argatee xumuranne search right godha. Kan neetwoorkii laafaadhaa fi neetwoorkiin 3G kan tokkorra jiru tokkotti hidhee ani akkasittiin fayyadamaa jira fakkeenyaaf waan hin jenne jecha. Haala saniin gaa kanaan booda isaan kan koodii qabdu isaan bukkeedhaan dhoofne jechuudha. Haala kana fakkeenya akkanatti tura bukkeedhaan lafa gurraacha dhoofne jechuudha. Banamee miti kanaan booda kana keessaa koo mirga qabda. Isa kana walakka dhoofne keessaa ni baana jechuudha. Kan isa kana qabu san abbaan kaameraa irratti dhiifannu isa kana jechuudha. Abbaan kaameraa irra kaayyannee deemu. Haala akkanaatiin argite. Haala akkanaatti fakkeenya amma isii gama alaatti garagalchee kaa'een jira jechuudha. Gubaasan keenya bakka fedhen kaa'a yookiin alaan kaa'a. Isa kana immoo kuno viidiyoo pilaayir jedhutti pilaayirii jidduutti argamtu sana ishii ni cufaafna. Gaafa san Athome isaaniin kaameraa san daawwachaa jira jechuudha. Kun akka argitan jirtan akkuma agartan kanatti kaameraa keenya kana baay'ifachuu ni dandeenya. Haala kanaan amma kaameraa santu daawwachaa jira jechuudha. Amma isa kana sochoosuu argaa jirtan.
wanni amma sitti naa fide inni torkiidha. Torkii rakkina fideeti. Hojjechuu ammallee gaafas garagaleen iskaanii irratti godhadha. Muka keessaan baane keessumaan jira jechuudhaan keessaa beessee ture. Haala akkasiillee isin fiduun ni mala mikniyaati. Wanni inni isa fideef gaafa inni torkii laafaa ta'e waan akkasii fida. Haala kanaan amma kinoonni socho'aa jiran argitan. Inni kun isa soona jechuudha bilbilli ta'an. Inni bal'isasii fi jechuun sagalee illee ni qaba. Haala kanaan amma kun argaa jirtanii. Kam jettu haalaan barbaadeen fakkeenyaa haalaan barbaadeen itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Akkuma argitu kana. Jechuu barbaadeeti. Waliigalattuu waan basiidhaa hedduu bareedaadha. Akkasitti gaa'e akka itti fayyadamtan immoo abdiin qaba. Waan akkasitti appilikeeshinooticha immoo haaluma argita sanitti waan irraa ni buufanna. Pilistoorii irraa buufna jechuu lamaan isaaniitu Athome jedhama. Athome kaameraa jetteen barreessuus ni dandeessa. Guma ganaati. Guma bootee kanaan siif jalqabuma gaafa hojjennu jechuudha. Gaafuma asis seennee kinoo akkanatti argitee miti. Haala kanaan kan hin barreessaa jiru dha. Gaafan godhee gaafan godhu hanga tana qofa gaafa barreessinu wanni sanyii isaanii taate guutuun jalatti ni bahan jechuudha. Gaafa shabakaan keenya sirrii dalagaa jiru. Gaafa saniin booda ni buufannaa. Gaafa isaan buufne booda akkuma isin argisan akka walitti illee faallaan taane tokkolleen hundinuu mana mobaayilota garaagaraa irra jiraachuutu irra jira jechuudha. Haala kanaaf fakkeenya kaan mobaayilii kanarra inni kaan immoo mobaayilii kanarra jiraata. Hoogganaan isa kana isa diimaadha jechuudha. Inni kun ajajamaadha. Fakkeenya abbaa kaameraa qabatee taa'u jechuudha. Inni kun immoo kan kaameraa sana ittiin daawwatu. Inni kun kaameraa nu ta'e gaafa. Maal bitta sanatti waan akkanaati akka